inni guddaa jira jira oromoodha lakkin beekuwan warri DNA qoratee maqaa oromoo balleesse jedhaa jiru bakka itti oromoodha viidiyoo qabaatee fidee ani tuu dubbiin kun hin xumuramne ummata oromoo gadi ba'ee dhiifama gaafachuudhaaf qophiidha. Dhageessanii an sabaan hin qoonne wanjalanyaan saban qabu namni waa balleesse saban qabu sabattiin galuu abadan waa balleesse hattuun gaafa hattu of bakka buutee hattee gaafa qabamtu gaafa qabamtu gandi koo kana maaloo koo kana laala naan ta'u wanta kanaan oromoo bakka wayaan balleessu namni waa balleessu oromoo las immoo hin jennaan akka oromoon hundi itti rafamu gatiin beeku jennaan hin jenne hin jedhu wallaalaa miti sinigal hin jennes hin jedhu san warri jedhaa jiru garuu kan maqaa keessan isin xureessaa jiru warra jedhaa jiru sana eessaa dhagahan akka oromoo ta'e namichi sun DNA maaliitiin immoo adda baasan maal immoo yoo oromoo ta'e gocha kanaa warra raawwatee ka'e oromoon nama gocha kanaa hojjetu takkaa oromoo kootee dhosseen beekuun dhossus hangaruu naasomne kana in haasawus naasomnes isin warri teessanii oromoo maqaa xureessee maanguddoo oromoo jettanu maanguddoo oromoo sana fudhaa ga miidiyaatti gadi baa ana maqaa balleessee jedhanu anuu isaanii machuufan ta'a maqaa namaa waamne saba sin kennineefan saban kennu wanjalanyaadha nama waa balleesse saban kennu fedhu oromoo ta'u fedhu majangirii dhufu fedhu samaayidha gadabuu malaayikaa ta'u mina gabbaanyan kanaaf namoonni quba qabdu kaanaadaa irraa amma abdul kunilaa haga ta'e quba qabaa namoonni quba qabdu callisaa nama qabadhaa ta'a akkasii isinin jaalladhaa hin baasu Assalamu alaikum mube akkami waalaikum amma kana ma waamne yo namno shakke yo jiraate mo gadi be media irratti machuu danda'a ana shakka me jedhe of himu gaari da yu itti deemna ka hin qabanna an hagan dubbadde abdul hagara gaan sun hundi sibira geesse namichi oromoo la sin jedhe beekan injenne wallah injenne nama baay'ee irratti dhiyaatu wallahi ganda isaatuun beeku والله عبدالين زمان دينا ول بينا والله غند سام بيكو نماف ولا موتو سام بيكا يا ده سراجل dubbicha gufachiisuuf yamma kana kan fidani dubbicha gufachiisuuf maa oromooti ka chaajiru oromooti ka chaajiru ani jenne oromoo la ee haada oromooti intalli oromoodha kala tulando shawaat intalli si gaafur jalamiidha mummoragaa anaamiti abdul mukhajini ne kakata waan beeku beeka quba qaba as keessas aktiivistonni tokko lama sadi quba qabu arragaa barbaadan jiru utuu waan tokko hiisi agarsiise mataa qabattu hin barbaachisu miidiyaa irratti bakka wantichi miidiyaa irratti jiila qabna kanaan dura dogoggorri kanaan dura haati ilmoo nyaatti jedhamee miidiyaa irra ba'ee ittiin walumaan maqaa cabne sinigal warri immoo atoromoo miti dhimma oromoo sin laallatu maaloo jettanu ka warra soddaatu nagaha akkana jechuun atoromummaa kee deennee maaliitiin laalamte an oromoo dhufin jenna eenyu kan oromoo miti naan jedhu an oromoo dhufin jennaan namni oromoo miti jedhee oromummaan irraaf mulquu danda'u yoo jiraate dhiirri qaamaan dhufee fuuldura dhaabate atoromoo miti naan jedhu oromoodhaan jedha dhumeera wanti biraan jiru jeneraal kunooti mana koo oolaan nufa deddeebi'a mubarak atoromoo miti jedhee quba jala kaa'e anis quba jala kaa'e an oromoodhaan jedhan yookiin mootis oromoo miti jedhan dhumate monnuman abbaa duularraa kaleessa uffata baasaa turte oromummaa miti geessitee minaasee gaangoo doongee itti maqaa kennitee fi abbaa duulaa itti galchitanii turtaniin yaadattu ummata tole jawaar wallaale irraa waa eeguun rakkisaadha an isinii jedhee waan goone laan addas boris isinii jedhee waan goone isinii jedhee waan jiru waan an hojjedhu hunda rabbiif jedheen godha malee dubartii miidhamte immoo asiin na kuttaa abbaa fedhe obboleessa kiyya yoo ta'e ay waa hunda dubbachuun hin ta'u waa hunda dubbadhe dhugaadha jettu malee wanti siin gootan jiru dhugaa keetti jettanii deemtu malee waa naa gootu naan gootan hataa waa bulu jedhee
Abbaaduu laa milaasee walda gorgisee wallaahi nana mana yeroo sana. Jawaar Mahaammadiin. Yamanii jedhaa turani maal? Keenya jettee gaafanni lafa kaatee immoo gaafa qabaleessoti yaman jettee miti hima. Maal na haa kennitu barbaada? Aan Oromoodha. Dhageesse? Kanaafuu walumaa galatti rabbi qalbii isiniif kennu an wallaalaa maqaa waamee asirratti namicha gaanjaa moo gaaffiin gaafadhuun qaba. Ijoollee durbaa Oromoo maallaqa nyaatama meeqa jiru jedhe. Yoo dhugaan dhiira taate yoo rarraafattee jiraatte seeras nan beeka jinnis nan beeka otoo jedhaarta hin nufu mana kee du'een sagal gubadha malee hin nufu mana kee nifxaam nama wal si barsiisaa naja sokosii keetii miti kanan dhaqee mana isaa taa'ee nama wal barsiisu nama gaariidha kan na jala jiru waan ta'eef kottu gastii korra kunooti nama 790 deeggaraa kooti deeggaraa koo kanarratti na salphisi yoo ati durba tokko birrii kuma tokko jinee kuma tokko waare karraa nyaate fudhattee dhufte qindeessitee iyyuu sobaanuu dhugaa miti sobaan birrii kuma tokko nama irraa nyaadhe dubartii fiddee dhufteenaan lafaatiin koo ergasiis kijiba qullaa koon ummataa dhaabadhaan shantaam simiti yana abbaan barbaade meeqa gosiin kan si caalu meeqa sakkaaraa mi'a dhaqee bobaa keessa kaattee dhugaa deemtu miti geesse fixeeraani kanaaf asirratti hin baasu walumaa qadhas boris iftanis asirratti hin baasu wanta asirratti hin baamnee fi waraabameeyyii ittiin arrafamtu ijoollee keenya amma miira keessa galtanii baasi namoonni tokko tokko naa daawwaltanii maal abbaasaa baasi ofirraa buusuu yoon barbaade nan buusa fatuu naa daawwali ittiin haasa'e namoonni xiqqoosii Oromummaan sinitti dhaga'amee namni akka Abdul gaafa rakkoo Oromoos rakkataa Oromoos dhufee boo'ee boochisee waan hojjetu irraa kennee gargaaru danuun beekaa jara akkasii gatii hojii gochaan argee fi na qunnamsiisaa jira. Kallattiin qunnamaa ittiin haasaa viidiyoo ittiin haasaa boonaa baaleetti sheer godhaa. Argitee jedhaanii boonaa baaleetiin ija keetii argitee taa'anii kakadhu jedhaanii sheer itti godhaa boonaa baalee meeqadha rabbi sheer itti godhaa. Ijaanan arge sinin jedhan arge viidiyoo ijaanan arge daa'imaa nanaa se'e sinin jedha. Bakka namoonni muraasni baraniiru akka Oromootti. Asirratti garuu finnee waan tokko dhugaa isinitti himu jeneraal dhiifama afaan keessan qabeen dubbadhe amma isintu dubbata. Osoo wanni kun miidiyaa irra hin dhumne namoota walitti qabee dhaggeeffadha. Kanaan dura maanguddoon tokko ilmoo koo nyaadhe jettee milishaan dirqamsiisees haa ta'u dhuguma ilmoo sii nyaattees haa ta'u hin beekuun jedheen maqaan saba kanaa ittiin xuratee jira waan ta'eef jabaadhaa dhaqaa fixaa garatti dhumu hin beekuun jedheen akkamitti finna naan jedhani saahibban nama kanaa akkamitti finna yaa Mubaarik ilmoo duudaa mana keessaa qabna akkamitti finna naan jedhani akka dhabe malee ani itti laamne. Itti salphanna yoo duras ta'e akka Oromootti itti muraati. Dhageessanii yoo duras ta'e itti muraati. Akkuma ta'etti keessatti hambisuu yaalaa jennaan ilmoo duudaatuu qabnu utuu kana ijaan arginu dhageenyu kana maanguddummaatti hin deebifnu dantaadhaa jedhani malee silaa tukooti inuma naasaamu. Mubee waa si yaadachiisu gaafa micayyoo sabboontu iluu gaafa namni meeqa asirra bahee waan san dubbate meeqa mataa keessi gaggara galchan hin beektu osoo gaaf san dubbattee ati cadhiftee osoo gaaf san ati dubbattee cadhiftee fidi siin jedhan ayinaw fidi siin jedhan. Sabboontu iluu sanas dubbadhee akkas dhiisee jennaan kijibaa wanni akkasii hin jiru na qabaa na gadhiisaa jedhan na shawwadame waan sana. Intalam fidi. Fidi jedhanii booda nama 7,000 laalanii ka'anii booda kan si garagalchuun eegalle maaliif fide jedhanii. Facebook irratti intalli yaalii bajjeesaa ofirratti raawwattee kunoo boona kottu.
yaalii of hojjechaa ofirratti raawwattee mana yaala jirti nama feesbuukii irratti maxxanfamee jennaan maxxansicha sinii maxxansee keetan intalaan bayi simoo simiteeneen uummataa mirkaneessuuf han baase malee garuu immoo booddee maal jedhame intalli ijoollee jimmaa waan hin taaneefi beekaa akkana godhee sanarraan barumsa fudhee hin dhiyeessu intala haadha. Boona gaaffii tokko itti gaafa. Hadda dhiyeessisiin jedhan ilaali maal beektaa Amara Oromoo beektaa hadda dhiyeessisiin jedha. Boona. Hadda dhiyeessisiin jedhanii booda deebi'anii maqaa keessi balleessani. Boona assalaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirtanii? Nagaa alhamdulillah. Dheengadee yeroo dubbii kana dhageessu lakkiyaan kana nama nu jedhaa turte. Mana banattee irraa haasaa turte. Dhugaadha. Mana banattee namoota mariisaa turte. Wanni kun yoo kijiba ta'e mubaarakii miti abbaa fedhee maan ta'e mubaarakiin dhugaa irratti hin jaalladha malee kijiba irratti hin jaalladhu gadi baasee uummata ifa godhee dhiifama uummata gaafatee maal jedhaa turte. Hagam qulqulleeffatte ati afaan haadharraa dhageessittaa viidiyoon argite moo sagalee waraabamee sii dhufe moo haga rabbi si beeku ati ijoollee baaleeti ijoollee jimmaati silas gaa kijiba haasofta jedhee yaadu hagam qulqulleeffatte wantichaati waan irraa beektu irraa dubbadhu dala argite jara keenya duraan dursee hundi keessanuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi dharan dubbisin dhugaa malee Rabbi nama kijibaa jala nuufe nama dhugaa dubbatu maleeni. Wantichi kun gaafa wanti kun ka'u nu hundi keenya of keessa homa dubbachaatiin turre. Anu amanuu hin dandeenye dhugaa Rabbi dubbachuu yaame amanuu hin dandeenye mana kootuu banee bakka namni 900 jirutti 950 jirutti waan kana dubbachaatiin ture. Akkasitti hin dhiine mubaarakee inni jaaladha. Akka nam tokkooti garuu isaa sirrii dalaguu irratti isaa soba dubbatu irratti hin jaaladhu. Ilmi namaa ni dogongora dhugaadha. Dubbiin kun hagam soba jedhee jala bu'ee hordofaatiin tureen. Wallahi daa'imas ija kiyyaan argee haadhas afaan kiyya kanaan dubbisee viidiyoodhaan sanuu sagaleedhaanii miti. Sagalee osoo taate namni osoo waraabina erge abbaa barbaada waraabanii natti ergan jedhaa hin amanu. Waan haadharraa gaafadheen qaba. Wallahi laziim. Waan haati sun naan jettetu jira. Jara keenya wallahi yoo dhugaa dubbanne rabbumaaf dhugaa yoo dubbanne irra gaarii. Ani mubaarakiin hin beeku. Hadhallee borus yoo taate obboleessa kiyya yoo taate ka garaa waliin dhaladhe an kijiba irratti nama hin deeggaru. Yeroo san wanti jala bu'ee waan san hordofeen maalidha? Afaan kanaan gadi baanee hawaasaa waa dubbanna. Takkaa gandaan nama hin qoonnu kuttaan nama hin qoonnu kijiban dubbannuun irbuu qabna waan taateef kanaaf gadi baanee dubbanne haadha gaafadhe afaanuma kiyyaa jechuudha. Daa'ima san ija kiyyaan ilaali. Biraan darbitee wallahi haati sun waan garaa nama booressu naan jette. Daa'imni tun halkan rafteen bultu naan jette. Wallahi garaa tun abade. Daa'ima xiqqoo akka kijiban taane afaan haadhaarraa dubbadhe jechuudha. Kana biraan akka sooshaal miidiyaa kanarratti waan silaa naa godhamuu qabu kun naa godhamuu qaba malee kun naa godhamuu malee nama kana dura dhaabbachaa ture naan jettee haati afaan ofiitiin natti dubbatte yaa jara keenya. Wallahi lajiin. Kijiban barbaachisu kuni waan kijibaatii miti kuni waan ofii kiyyaa gaafadhe ani dhugaa dubbadha malee kijiban dubbadhu jechuudha. Kanuma dubbiin kun dhugaan dhugatti anuu amanuu dadhabee haadha sana ija kiyyaan afaan kiyyaan bilbiluu biraa darbee viidiyoodhatti naa kennaadhee viidiyoodhaan ilaali haadha sana. Isinii galee walii fudhannee. Laa nama fudhachiisuu hin dandeessu dantaasaatti hundinuu qaba qofaatti baruu barbaada. Nama shan filadhaa be walii galaati nama shan filadhaati natti kennaa. Anaadha nan qunnamsiisa. Nama shan amantanu filadhaa natti kennadhaa nan qunnamsiisa. Bas dhugaa jirtu kana. Haadha immoo fidii malee yoo jedhu. Ila waa godhaa jara keenya. Fiduu qal'aa dara fida. Jara keenya. Fatamummaa fudhata. No mobe dhiifama sanaa godha ani akkaawuntiin kiyyaas riippoortiin irratti amee akkaawuntii xiqqishoo wayitiin dhufe kanallee asiin fooloo gochuun irraanfatinaati. Waa tokko godha. Haati suni kallattii si biratti waan isiin naan jette achi jirta yeroo sanatilleeni. Silkii itti naa kenni mubaarak jedhee silkii itti naa kennee silkii ofii kiyyaan dubbisi. Achi keessan maal jechaa turte haati sun? Jarana ani miidhama lama cabaa lama nan cabsina. Wallaahi lazim lama nan balleessina. Ani takka ilmoo kanas ni dhabaa. Jireenya kiyyas ni dhabaa. Waan kana karooratti naa godha. Gaafa wanti kun karoorri itti naa godhame namni kanaa dubbatu iyyuu miti. Anuu gabbayee dubbadha hawaasa kanatti. Wanti tokko kan na hidhe rakkoo kanatu na hidhe. Rakkoon kun ammoo yoo ani dubbadhe furmaata sin argadhu. Haqxi tiyyas ni baddi lama bada ilmoo tiyyas ni dhaba. Ittiin dubbanne ebboo afaan ofiitiin isiin.
Nama akkana jedhu akkamiin gadi baasan duuba. Nama akkana jedhu as keessa wanti kun naasirratuu qaba. Yoo waan kana gadi baafame wanti kun waan kana na jalaa bada. Ani nama horoqaa qabu miti. Seera barbaadan hin dhaabbadha jedhe horoqaa malee seera dhaabbachuu hin danda'ani. Waan kana mijeeffadha. Dubbii tana of keessatti naa qaba. Gadi hin baasinaa jedhee dura dhaabbachaa ture naan jette abboo haati afaan ofiitiin gaafadhe wallahi lazima. Walirraan fudhannu uummata keenya. Amma kanaaf yooni waan kana gadi baafame tokko ani dubartiidha. Nama hin qabu. Waan afaan ofiitiin naan jette dhageeffadha. Nama hin qabu. Haayitti kiyyas ni baddi. Daa'ima tanas narraa fudhatanii. Anas akka barbaadan na godhanii. Osoo horoqaa qabaadhe seera dhiyaadhe seera himachuu danda'a. Horoqaa hin qabu. Waan barbaachisu naa xumuraa nan xumuradhaa jira. Gaafa waan kana xumuradhe ammoo ragaa waa hunda qabatamaan qaba. Gadi baasee hawaasa kana dhiyeeffachuu danda'a. Hajjatti afaan ofiitti naati. Osoo kan agarru maaliif nama cinqina? Maaliif kijiba jenna kanaan? Dubbii kijibaati jechuudhaaf kijibaa miti wallaahi lazim rabbii kanatu natti erga ofii kiyyaa dabalee viidiyoodhaan hin laali'an. Nama dubbii kijibarra dhaabbatee dubbatu miti irbuu qabna nuti akka hin kijibne. Mubaarak yoo taate ijoollee jimmaati san beekon ani ijoollee baalee garuu dhugaarra wal cinaa dhaabbanna dhugaarra walirraa dubbanna. Yoo kijiba wanti kun kijiba jettan dhaabbadhaa dubbii kana isin hin baastu ani afaan kiyyaan gaafadhe haadha san wallaahi rabbina shaahida. Mubaarakiinuu amanuu dadhabe nan amana akka inni hin kijibne akka inni soban dubbanne nan beeka garuu waan tokko gabbaatee hawaasa kan keetii waa jechuutu akkasi waa wajjaan baafachuu gaariidha. Karabbillee nama argu kan namni illee nama beeku akkasi wajjaan baafachuun gaariidha. Mee inuma obsaa haatinuu naa obsaa jette afaan ofiitiin jara keenya gadi nan baasina allama dhaba ilmootanas ni dhaba dhugaatiyyas ni dhaba gadi nan baasina bakka jettetti maal gootanii gabbaasaatanii cingitaniisin. Amma dhugaan isin jalaa baddi dhugaadha. Horoqaan qabdu nama hin qabdu. Waan kana furmaata naa godha ani lama dhabuu irra waan kanaan daggafadhee takka horoqaas nin argadha. Lammaffaa immoo dhugaatiyyas nan argadha. Anuu hawaasa kana gadi baafadha osoo isinuu gannaa baasu diddanii waan kana na gargaaraati. Horoqaa kana natti barbaada jette haati. Dhaamsa isiiti kun. Boona nagaamaa boona. Boona nagaamaa. Yaa ni dhagama ni dhagama. Ni dhagama. Sagalee kun nagaamaa boona. Ni dhagama mubee. Waa tokkittiin haa hubadhaa. Waa tokkittiin haa hubadhaa dhaggeeffadhaa. Elaa dhaggeeffadhaa. Warri Kaayiroo keessa jirtan. Dhimma kana Mubaarakiin maaltu galchee maaliif keessa galee warra jettanuuf deebii quufsaan isinii kenna. Yoo quufsaan taane Abdulillee ilma Oromooti boonaan illee akkasuma hundi keessaniyyuu namni 100 kunoo namni dhimma kana natti kennate namni dhimma kana natti mate bilbila keessa jira. Warri beektanu dubbisaa warri hin beekne immoo hin beektanu. Imimmaan isaa boo'aatu malee kolfaa miti. Kolfaa natti himanne. Aan haati natti himanne haadharraa bu'aa. Dhugaa isinitti himu boonaattuu hin teetti ati. Nama meeqa karaa irratti argite asliidhaan waati. Aslii anoo isinitti himanne hin dubbatinaa maaloo jettee dubbattetti. An namni jalqaba dubbii kana natti mate abbaa daa'imaati. Biyya kana dhibus obboleessa koo akkam jirtaa? Nagaa kun jirta Mubaarak. Akkam jirta nagaa keetii? Jira yaada. Nagaadha. Daa'imni rakkoon kun irra ga'e maqaallee yoo waamuu dhiifne daa'ima keessi akka ta'e viidiyootti akkasiin hin baane gooneerra garuu dhimma kana kan Mubaarakitti kenne eenyunni kan Mubaarakitti kennate irraa na dubbadhu jedhe eenyunni. Dhimma kana guutumaan guututti dhimmi kun dhimma nama tokko miti. Nama ilmoo qabu kamirrayyuu gahuu danda'a. Akka dhimma keessatti naaf hordofi dhimma kana dhimma dhiifamuu miti kan siin jedhe ana. Dhimma kana kanatti kennate si'i? Boona waan gaafachuu barbaadan gaafadhaa kunooti. Abbaadha kun. Abbaa dhalche. Ati biyya kam jirta? Eessa jiraata? Ittiin haasa'e uummataan. Ittiin haasa'e uummataan. Ani biyya Masrii keessa gambee baatii tureetiin jira. Tureetiin jira. Kanaaf immoo ani guutumaan guututti jechuudha. Mucaa kana anatu guddise. Haadha caalayyuu mucaan kun ana beekti. Daa'ima xiqqoodhaa reefi waggaa 4 guutti daa'imti kuni. Soba hin beektu. Dhugaa dubbatti. Wanni immoo jechuudha mucaan kun jechuudha nama guddaa caalaa soofti afaan Oromoo akka nama guddaatti beekti mucaan kun eenyuma caalayyuu dubbachuu dandeessi jechuudha daa'ima xixiqqoo akka daa'ima waggaa 10 taasifti
Waan kamiyyuu ni himti jechuudha. Kana dhiisiti jechuudha. Waan karaa irratti dalagamu waan hunda beekti mucaan kun gaafa waggaa lamaatu ni dubbatti amma dhiisite jechuudha. Namoonni tokko tokko akka qoosatti kan dubbatanullee jiru. Viidiyoo jalatti illee nan argaa jechuudha. Qoosaa godhanii jechuudha. Maaliif ilmoo jechuun qoosaa miti. Nama guddisee argetti, nama dhalchee argetti qoosaa miti jechuudha. Wanti qoofamu kuni isaaniif qoosadha malee jechuudha nu dhukkubsa. Ani miti jechuudha wanti kun hin da'uun alan bahin kan jedhee fi boru daa'ima kanatti namni quba qabaa deema jedheetu. Akka daa'imni kun boru ol guddatti waa baay'eetu jira jechuudha. Ammoo haamilee ishee tuqamaa jira. Kanaaf sammuu daa'ima kanaatiif jedhee miidiyaa irrallee hin bahin jedhee jechuudha. Namniyyuu dhaga'ini. Wanni deemamuu qabu yoo namtichi kun seeratti dhiyaates karaa lafa jalaatiin jedheetiin ture. Garuu miidiyaa irratti sagalee kunis kan bahe dubii baay'eenis dhaga'ee amma yeroo kana haala ba'aa jira jechuudha. Kana hunda hin feene ture ergammoo ta'eef sagalee kan haasa'e ergatee naan jettee namni soba jechaa jiru waan jetteedhaaf ani waan kana baate mucaan kiyya siluma hin soobduu deebiiti immoo jechuudha. Waan akkana jechuudha. Gosuma keenya keessas waan akkasii hin jiru. Soba akkasii hin beeknu sadaqaas hin barre keessi uumnee sobnee daa'ima waggaa afuriitti waan hin jirre akkasii safuudha kun siluma hin goonu jechuudha. Warri soba baree fi warri gantummaa bare waan akkasii irratti warri hojjetaa ture waan akkanaa dubbachuu danda'u. Garuu immoo jechuudha ilmoodha bare. Ilmoo ofirratti daba yoo hojjetan namarrattis daba yoo hojjetan jechuudha. Wanti kun boru nama qaqqabuu danda'a. Kanaaf iyyuu namoonni waan argitan dubbatani of eeggadha. Callisanii dubbachuu osoo hin ta'in wanni kun jechuudha ragaa wajjin ragaa qabatamaa wajjin. Fiistikiin mana yaala kan geesse fiistikeedha dhaabbata. La isa kana dubbachuu kee isa kana gadeen qabe sagalee kee akkati dubbattu barbaadu akkaataa deemsaa akkati dubbattu barbaadu. La waa'ee dhuma kootiirraa qofa dubbadhu waa'ee kootiif waa'ee uummataa maaluma sitti kenni dhimma kana keessaa bahe maal warra jedhanuufi. Mee nama sawwaa gaafanna Mubaarak mee sagalee isaa ol qabee. Waan si gaafatan dubbadhu malee dhiisi akkaataa deemsa mucaan kee itti deemaa jirtu fi akkaataa seera biyya kanaa achi gati dhiisi hinaasee. Hinaasamu. Waan jedhu si gaafatan qofa dubbadhu. Waan jedhu si gaafatan qofa dubbadhu. Waan dubbatamuu hin qabne dubbatee naan jechuun waan miidiyaa irratti dubbatamuu hin qabne dubbate kanaaf hanga qabee boona waan gaafatan gaafadha. Mee sagaleen kee dhagamaa obboleessa abbaa daa'ima. Maal jettee? Sagaleen kee si dhagamaami? Sagalee amma dhagamaa jira maal jettee? Yaa hawaasa keenya biratti namni keenya akkuma aadaa keenya gaafa saba ofiitiif waan gaarii ho'i dalagu wanti gaariin inni dalage sun yeroo gara hammeenyaatti deebi'u agarta. Jalqaba gara nyaatummaadhaan waan kana Mubaaraktu irraa dubbataatiin ture. Amma immoo akka dubbiin sun kijiballee taate akka maal dhimma kana maaltu isa keessa si galchee maaltu si kennate waan jedhamutu duulli akkasii geggeeffamaa jira. Waa'ee dhimma kanaa namni Mubaarakitti kennesi. Ana sitti kennate kun dhimma Obboleessa boonaa bu'aatu jedheen. Ila akka dubbiin kun sooshaal miidiyaa kana gubbatti ol hin baasini namni jedheensi. La inni jedhee jalqaba. Inni dhossaa ture waan kana keessaan akka dubbatamu godhee ta'uu dinnaanii. Nan beeka ani maaliif haadha daa'imaallee waan gaafadheef hawaasni keenya xurii namatti laaquu faala. Bakka abbaan daa'imaa lakki ani hin barbaadu haati daa'imaa ani hin barbaadu maalumatu uummata keenya galchaya. Ummanni keenya badii dhaabuu malee nama balleessu malee amma sababa kanaan osoo haati daa'imaa tun rakkoon irra gahe boru eenyutu aalama uummata keenya boru Mubaaraktu fuudhee nama ajjeesisiise. Warri hadha miidiyaa irra gadi ba'ee haadha kanaan utuu haadhummaan itti nagaamin utuu namummaan itti nagaamin hin kijibdi maali jedhee duula banaa jiru viidiyoo isaa guutuu jara waraabamee jira haati jiraattus duutus itti gaafatamaan jalqaba warra duula miidiyaa irratti itti bane ta'u ummanni Oromoo hubachuu qaba. Haadha miidhamte ofiifuu akka jirtutti jirti hin dhukkubfatti rifaatuu keessa jirti
Sini galee nama waraqaa Afrikaa qabu ragaa mana yaalaa guutuu Afrikaa qabu ragaa mana yaalaa chuu qalbii miti kijiba jedhanii maqaa balleessaa jiru haadha kana mataa cabsaa jiru nama miidhamtee jirtu mataa cabsaa jiru eenyu kan yeroo kana keessa jiru tokko namicha sangaa sana. Wallahi dhageeffadhaa jira keenya nama meeqatu as keessa nama 900tu jira. Ani wallahi haadha ofii kiyyaa gaafadhe waa hunda dhiisee mallattoo maal irratti agarte daa'imni akkam taate maal sitti himatte wallahi kana gaafadhe haati sun waan daa'imtina waan natti himattutu jira daa'imni natti himattuu biraan darbee mallattoo ani daa'ima irratti argeetu jira mallattoo biraan darbee daa'imni sun halkan raftee bultu naan jetti wallahi lazii waan garaa nama nyaatu obboleeyyan keenya namni daa'ima namni ilmoo qabu haadha sani jakiyyaan laaluu dadhabe booyaa natti himatte booyaa jara keenya namni keenya yoo dhugaa ni baase jedhe dhugaan namni keenya ni baase sun hammeenyatti deebiti maa waa wal jala deemnee wal jala qonna nuti dhugaan nama kana akka hin banne harmeen tun lama akka hin dhabne namni kun maal balleesse eessa namni wal gargaara namni eessa wal cinaa dhaabbata gaafa isin kijibettan anaanis hin kijibdee kaa koottaa kaa ofii kiyyaa kallattiidhaan viidiyoon itti dawwaleetiin gaafadhe hin kijibdanaan jira amma na baneerraa dubbachaa turuun beetaniimi dubbiin kun hagam soba dubbiin kun hagam dhugaadha jedhee wallaahi mana banee bakka namni 800 namni 900 jiru dubbataati ture kana amanuu dadhabee ofii kiyyaatti bilbilee viidiyoodhaan haasofsiisee laalee jechuudha maa wal sobna maa gartee wal baxaabbanna bakka abbaan kun abbaan daa'imaa dubbatu bakka haati daa'imaa lakki ani kallattii kanaan deema kallattiin kun nan baasu jettetti mee maal godhe jechaa jirtanii yoo amma rakkoon haadha tana irra qaqqabde itti gaafatamaan eenyu haati tun nama woroqaa hin qabne yakka kana jechuun yakka guddaadha isin seera deemuudhaan woroqaa hin qabdu yoo boru rakkinni isii irra qaqqabe itti gaafatamaan eenyu osoo gaafsanillee taate itti gaafatamaan namaa eenyu mubaarak makana waa balleessettan gaafsanillee walii hubadhaa ummata keenya walii hubachuu gaarii duula walirra rabbaluu dhiisaa dhugaa keessatti ilaala achi keessatti waan garaa nama nyaatu mubaarak kana waan gaafadhe qaba inni waan isiidhaaf ta'aa jiru waan isiidhaan miidhamaa jiru eessaa wal gargaara ilmi namaa rabbi sodaadha dhimma oromummaatu jidduu galcha malee haadha san irraa durgoo'ii argachuun waan kana keessa seeneeti miti isas yoo taate oromummaaf garteetiin hin quuqamu oromoo inni qabuudhaaf dhayxeetti himatte dhayxee waliin cinqamaa jira malee nama akkasitti nama wajjin cinqamu akkamitti garteetiin duula irratti banna namni eessaan jijjiirama boru namni eessaan wal gargaara eessaan wal cinaa dhaabbata jaara keenya hay meedi osoo garteetti gadi baasu osoo jennee gadi baasu amma mubaarak osoo isii kan gabbaasu taate wallaahi namni rakkoo qabu mubaarak osoo isii woroqaa hin qabne hawaasa keessa gabbaasee bineensaaf osoo inni isii laate boru yoo rakkoon irra gahe itti gaafatamaan mataa isaatti baga gadi hin baasin isiinuu gadi hin baasin ani boru lama dhaba hin salphadhaa daa'ima tana narraa fudhatanii anti yaa hidhatti darbama woroqaa hin qabu seera jala hin jiru na dhiisaa jette maal godhi jettan isin kanaa olitti akka soban taane afaan kiyyaan gaafadhe daa'imni maal akka taate nama akkamiitiin akka akkas taate ofii afaan kiyyaan gaafadhe garuu gadi baasanii dubbachuun akkuma ishiin jette kan akkuma abbaan jechaa jiru kana jechuudha. Kanaaf akkasii walii hubadhaa uummata keenya waliin balleessinaa walumaan qeeqinaa qeequmaaf bichaaf garanaa mana banatanii walirratti hin duulina ani waan kana beekee jala dhaqeetiin gaafadhe wallaahi silaa namni adda mubaarak hin qubatti qabu tokko ana kanaaf akkasii osoo wal hubattanii irra gaarii natti fakkaata. Gagabaasaati yaada kennaatti haala ta'a. Dandaa kanarraa dubbachuu barbaadaan jiru daa'imman namni qabu ijoollee waggaa 7